oduu teenya jalqabaatiin mootummaan Itiyoophiyaa waliigaltee dhaabbata fannoo diimaa waliin bara 1935 mallatteessee diigaa jira jedhame. Kanaanis mootummaan Itiyoophiyaa maqaa dhaabbata fannoo diimaa fayyadamee saamicha hamaa uummata biyyattii irratti raawwachaa jiraachuun dheekkamsa yoo kaasu, kun ammoo waliigaltee Geneva Convention guutummaatti kan cabsuudha jedhame. Maqaa dhaabbata fannoo diimaatiin Oromiyaatti maaltu raawwatamaa jira? Dhaabbatichi immoo gama isaatiin maal deebisee mormii dhalate isin biraan geenya. Oduu biraatiin Burundiin ergama nagaa kabachiisaa haarawaa Soomaaliyaa keessatti bobbaafamuu keessaa bahuu ibsite. Kunis aanga'oonni mootummaa Soomaaliyaa warra galata hin beekne jechuun ibsite amma booda waraanni keenya Soomaaliyaa keessa hin turu jette Burundiin. Aanga'oonni Soomaaliyaa Itiyoophiyaatti aansee Burundii waliinis wal dhabuu isaaniiti. Ni dhageessu. Oduu itti aanuun magaalaa Adaamaatti hanqinni boba'aa mudate gabaa gurraachaaf karaa saaqee jira jedhame. Kanaanis gatiin boba'aa magaalaa Adaamaa samii tuqeera. Bal'inaan ni dhageessu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin mootummaan Itiyoophiyaa waliigaltee dhaabbata fannoo diimaa waliin bara 1935 mallatteessee diigaa jira jedhame. Kanaanis mootummaan Itiyoophiyaa maqaa dhaabbata fannoo diimaa fayyadamee saamicha hamaa uummata biyyattii irratti raawwachaa jiraachuun dheekkamsa yoo kaasu, kun waliigaltee Geneva Convention guutummaatti kan cabsuudha jedhame. Yeroo dhiyoo as maqaa gibiraatiin Oromiyaatti mootummaan saamicha hamaa raawwachaa kan jiru yoo ta'u, gibiraan cinaatti gargaarsa dhaabbilee garaagaraa jechuun mootummaan maallaqa uummataa humnaan guuraa akka jiru ibsameera. Waggoota 6 darbee dhibdee diinagdee keessa kan seene mootummaan Abiyyi dhaabbata akka fannoo diimaa, busaa gonofaa, nyaata barataa, waajjira gandaatii fi kanaaf kanneen kana fakkaataniin uummata saamaa akka jiru ibsameera. Saamichi kun immoo naannolee biraa keessatti wayyaa ta'us Oromiyaatti ija guduunfatee hammaatee jira jedhu namoonni saamicha irratti raawwatamaa jiru. Taateen kun yeroo dhiyoo as baha Oromiyaatii fi giddugaleessa Oromiyaatti haalaan kan hammaate yoo ta'u, inumaa Harargeen lamaan bakka baqachuu bira geesse akka jirtu deddeebi'iin ibsaa jirti. Har'a immoo saamichi mootummaa kun hammaachaa dhufuu hordofee gaaffii guddaa tokko kaaseera. Kunis maqaa dhaabbata fannoo diimaatiin akkaawuntiin banamee maallaqni irratti galaa jiru erga biiroolee mootummaa hedduu keessatti maxxanfamee booda dhuguma akkaawuntiileen kun yookaan herreegni baankii kun kan dhaabbata fannoo diimaati isa jedhu ture. Jalqaba gaaffii kana kan kaasan hayyuu siyaasaa Oromoo Obbo Jawaar Mohammad yoo ta'u, sana booda hedduun namoota dhuguma akkaawuntiin kun kan eenyuti, dhaabbanni fannoo diimaa deebi'ii kennuu qaba jechuun gaafataniiru. Maqaa dhaabbata fannoo diimaa kanaan akkaawuntiileen yookaan herreegni baankii banamee waajjiraalee mootummaa Oromiyaa hedduu keessatti maxxanfamee akka jiruu fi hawaasni maallaqa akka irratti kaffalu qaamonni mootummaa dirqaa jiru jedhame. Dhaabbanni fannoo diimaa damee Itiyoophiyaattis dhimmicha ilaalchisee deebi'ii kenneen hawaasni bal'aan herrega isaa isa sirrii seera qabeessaan akka maallaqa gargaarsa taasisu dhaabbanni fannoo diimaa Itiyoophiyaa gaafateera. Akka dhaabbanni fannoo diimaa damee Itiyoophiyaa jedhetti kaffaltii miseensummaa hojjettoota mootummaa miindaa irraa muramaa jedhe. Kanneen dhuunfaatti miseensa ta'uun galmaa'an ammoo teelee birrii fi baankiitiin kan kaffalanidha jechuun ibseera. Gama biraatiin qonnaan bultoonni fi hawaasni daldalaa magaalota garaagaraa keessa jiraniif wayita gargaarsa maallaqaa taasisan gibira waliin akka kaffalan ibseeti jira. Dhaabbanni fannoo diimaa idil addunyaa damee Itiyoophiyaa. Fannoon diimaa Itiyoophiyaa ibsa dheeraa baase keessatti gaaffii namoota hedduu kan ta'e waa'ee akkaawuntii banamee
waajjiraalee mootummaa keessatti maxxanfame irratti homaa hin jenne. Dhuguma akkaawuntiin yookaan ammoo herreeyni waajjiraalee mootummaa keessa jiran kan isaaniiti moo kan isaaniiti miti kan jedhu yookaan kan mootummaati kan jedhu inni ibsuu dhabuun ammoo hedduu namoota mufachiiseera. Dhaabbanni kun ibsa baase keessatti akkaawuntii isaa isa sirrii akka maxxansu hedduun namoota gaafataniiru. Dhaabbanni Fannoo Diimaa kun akkaawuntiin kun kan isaanii ta'uu fi dhiisuu isaa irratti callisee bira darbus AGM akkaawuntiin yookaan herreeyni baankii maqaa dhaabbata Fannoo Diimaatiin banamee maallaqni irratti guuramaa jiru kun kan isaanii yookaan kan dhaabbata Fannoo Diimaa akka hin taane gargar baasuu danda'eera. Akkuma asirratti argitan akkaawuntiin kun kan mootummaa naannoo Oromiyaati. Kanas warra shaggartu banee maallaqa irratti sassaabaa jira. Wanti kun guutummaatti mootummaan naannoo Oromiyaa maqaa dhaabbata addunyaa kanaan saamicha raawwachaa jiraachuu kan agarsiisu ture. Saamichi maqaa dhaabbata addunyaa kanaan raawwatamu seera idil addunyaa kan cabsu yoo ta'u, keessumaa waliigaltee mootummaan Itoophiyaa waggaa 89 dura mallatteesse guutummaatti kan diiguudha jedhame. Itoophiyaan bara 1935 dhaabbata Fannoo Diimaa addunyaa waliin waliigaltee mallatteessitee akka biyya galu kan goote yoo ta'u, waliigalteen kunis Geneva Convention jedhama. Waliigalteen kun maqaa dhaabbata kanaatiin saamicha raawwachuun loogoo isaa fayyadamanii miidhaa dhaqqabsiisuun dhaabbaticha irratti dhiibbaa godhuu ni dhorka. Haa ta'u malee amma faallaa isaa Itoophiyaa keessatti maqaa dhaabbata idil addunyaa kana fayyadamanii qondaaltonni mootummaa saamicha gaggeessaa jiru. Dhaabbanni Fannoo Diimaa idil addunyaattillee maqaa kootiin saamichi raawwatamaa jira. Kun ammoo fudhatama hin qabu jechuun mormuu osoo qabu. Arrumallee ibsa baase keessatti hawaasni akkaawuntii seera qabeessaan akka nu gargaaru gaafannaa jechuun warra maqaa isaatiin daldalu himachuu sodaateera. Kun ammoo dhaabbatichi Itoophiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaatiin dhiibamaa jiraachuu agarsiisas jedhame. Oduu itti aanuun Burundiin ergama nagaa kabachiisaa haarawaa Soomaaliyaa keessatti bobbaafamu keessaa bahuu ibsite. Kunis aangoonni mootummaa Soomaaliyaa warra galata hin beekne jechuun amma booda waraanni keenya Soomaaliyaa keessa hin turuu jette Burundiin. Aangaa'onni Soomaaliyaa Itoophiyaatti aansee Burundii waliin wal dhabuu isaaniiti. Humna nagaa kabachiisaa haarawaa guyyoota muraasa booda Soomaaliyaatti bobbaafamee hojii eegaluuf biyyoota loltoota isaanii ni gumaachu jedhaman keessaa tokko kan turte Burundiin loltoota ishee akka hin gumaachine arra ifatti beeksifteetti. Biyyattiin murtee kanarra kan geesse lakkoofsa loltoota ergama itti aanuuf Soomaaliyaa keessatti bobbaafamanii irratti waldhibdee mootummaa Soomaaliyaatii fi isaan gidduutti uumameen booda ta'uu ibsiteetti. Burundiin ergama kanaaf loltoota 2,000 gumaachuu barbaaddus aangawoonni Soomaaliyaa garuu loltoota 1,041 qofa hayyamaniif. Aanga'aa olaanaan Burundii tokko yaada gaazexaa Chimp Report jedhamuuf laataniin nuti Soomaaliyaa keessatti duula Al-Shabaab irratti taasifneen wareegama guddaa kan kaffalle ta'us gama aanga'oota Soomaaliyaa irraa gocha gantummaatii fi galata dhabuu hubanneerraa jedhan. Itti dabaluudhaanis gama Soomaaliyaa irraa loltoota akka bobbaasnu gaafatamne xiqqaa ta'uun nageenya hojii keenya balaadhaaf saaxilaa jira jedhaniiti jiru. Burundiin biyyoota adeemsa nagaa eegsisu Soomaaliyaa keessatti gumaacha guddaa taasisan keessaa tokko yoo taatu, ergama nagaa gamtaa Afrikaa itti aanu keessaa ba'uun ishee bu'a qabeessummaa ergama kanaa irratti dhiibbaa akka qabu eerameera. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii walga'ii muddee 27/2024 gaggeesseen bakka ATMIS AWUSOM akka buufamu murteessuun kan yaadatamudha. Soomaaliyaatti ammajjii guyyaa iftaanii seenuu irraa jalqabee humni nagaa kabachiisaa haarawni AWUSOM jedhamu bobbaafamuuf jira. Ergama haaraw nagaa kabachiisuuf Soomaaliyaatti bobba'u kana keessatti biyyoonni ni hirmaatu jedhamanii eeggamaa turan. Kenya, Djibouti, Burundi, Uganda yoo ta'an, Itoophiyaan waa'een isii haga ammaa rarra'ee hafeera. Amma immoo Burundiin duraan eegamtee'uu keessaa bahuu isiiti. Oduu biraatiin magaalaa Adaamaatti hanqinni boba'aa mudatee gabaa gurraachaaf karaa saaquun himame. Kanaanis gatiin boba'aa magaalaa Adaamaatti samii tuqeera. Konkolaachiftoonni naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaa keessatti argaman magaalattii keessatti hanqina boba'aa olaanaan mudachuu himan. Hanqinni kunis kan irraa maddu daldalli boba'aa seeraan alaa babal'achuu isaatiin ta'uu himu.
Konkolaachisaan konkolaataa fe'umsaa magaalaa Adaamaa keessa jiraatu tokko Addis Istaandardiitti akka himetti boba'aa buufata boba'aa irraa argachuun ulfaataadha jechuun himama. Guyyaa guyyaan boba'aan jiru gahaa miti yookaan guutummaatti hin argamu jedha. Konkolaachisaan kun itti dabaluudhaan yeroo tokko tokko boba'aa argachuuf hanga guyyaa 3 yookaan torbaan tokkollee fudhachuu danda'a jechuun ibseera. Jiraataan magaalaa Adaamaa kan biraa konkolaachisaa baajaajii ta'es hanqinni boba'aa cimaa magaalattii keessatti akka mudate mirkaneesseera. Buufata boba'aa irraa boba'aa erga argachuu danda'ee torbaan tokko ta'eera jedha. Jiraataan kun buufataaleen tokko tokko halkan naannoo sa'aatii 9 irratti boba'aa akka argatan himama. Ergasiillee boba'aa argachuuf haga guyyaa itti aanuutti waaree booda sa'aatii 10tti tarree eeguuf dirqamna jechuun himama. Boba'aa argachuuf konkolaachiftoonni tarree keessa bakka isaanii eeguuf halkan tokko buufata sanatti turuu fi eegumsaaf kaffaltii dabalataa kaffaluun dirqama ta'uu ibseera. Itti dabaluudhaanis namni tokko guyyaa tokko yoo darbe yookaan yoo barfatee dhufe buufanni sun ni cufamaa. Karaan jirus boba'aa gabaa gurraachaa irraa bitachuu qofaa jedhama. Gabaa gurraacha irratti boba'aan yeroo baay'ee litirri 2 gatii garmalee hamaa ta'e birrii 280 haga 300tti gurguramaa jechuun himama. Kanarraa kan ka'e konkolaachiftoonni gatii geejjibaa dabaluudhaaf dirqamaniiru. Fakkeenyaaf karaan duraan birrii 5 baasu amma birrii 10 baasisiisaa jedhama. Hanqina boba'aa naannichatti mul'ate ilaalchisee biiroon daldalaa Oromiyaa ibsa muddee 29/2024 baaseen dhiheessiin boba'aa gahaa ta'ee osoo jiru hojiiwwan seeraan alaa hanqina kana fidaa jiru jechuun himateera. Hoogganaa itti aanaa biirichaa kan ta'an Tasfaayee Geeshoo boba'aan guddina dinagdee naannichaatiif galtee murteessaa ta'uu cimsanii ibsuun fedhii damee geejjibaa, maashinaarii qonnaatii fi kanneen biroo boba'aa irratti hirkatan guutuuf dhiheessiin boba'aa tasgabbaa'aa ta'e mirkaneessuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu ibsaniiru. Biirichi namoota daldala boba'aa seeraan alaa keessatti hirmaatan irrattis tarkaanfiin seeraa ni fudhatamaa jechuun ibseera. Godinaa fi aanaalee aanichaa hunda keessatti walta'insaan hojjechaa turuu kan kaasan Tasfaayeen sakatta'insaa fi hordoffii guyyaa guyyaan gaggeessaa turreerra jechuun ibsan. Sababa sakatta'insaa fi hordoffii kanaatiin namoota daldala boba'aa seeraan alaa keessatti hirmaatan 44 irratti tarkaanfiin bulchiinsaaf seeraa kan fudhatame yoo ta'u gariin hidhaa haga waggaa 7 isaan eeggata jedhan. Akka hoogganaa itti aanaan biirichaa jedhanitti bara baajataa kanatti ji'oota 5 jalqabaa keessatti boba'aa fi oomishaalee boba'aa seeraan alaa litira 226 ol to'anneerraa jedhan. Daldala boba'aa seeraan alaa ittisuu fi to'achuudhaaf biirichi sirna daldalaa elektirooniksii hojiirra oolchuun hojii hordoffii fi to'annoo qindoomina qabu cimsuu akka itti fufu ibsaniiru. Daldalli boba'aa seeraan alaa dhimma biyya keessaa qofa osoo hin taane naannoo daangaattis babal'achaa akka jiru hubachiisaniiru.